Namni mul'ata qabu bakka guddaa ga'uudhaaf maal dhiisuu akka qabu ni beeka. Mul'anni wantoota baay'eef nu fayyada. Mul'atni kallattii jireenya keenyaa nutti agarsiisa. Nama milkaa'ina olaanaa gonfatee jiru garuu immoo jireenya isaa keessatti garatti deemu hin beekne beektaa? Gonkumaa namni akkanaa hin jiru. Hundi keenya waan jireenya keenya keessatti argachuu barbaadnu tokko ni qabna. Mul'anni wanta nuti jireenya keenya keessatti argachuu barbaadnu kana nutti agarsiisa. Mul'anni kompaasii kallattii jireenyaa nutti agarsiisudha. Tarkaanfiin jireenya keenyaa marti kan gara mul'ata keenyatti nu geessu ta'uu qaba. Jireenya keenya keessatti wantoonni nuti goonu marti fuulduratti nu tarkaanfachiisuu qabu malee booddeetti nu deebisuu hin qabani. Kallattii mul'ata keetti tarkaanfachuu dhiistee garuma agarteetti yoo deemte carraawwan milkaa'inaa gonfachuuf si fayyadan dhabda. Nagaa keenya hin daganne iddoo jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha kutaa arfaffaa dubbisa waa'ee adeemsa milkaa'inaa itti fufeen jira. An Abarraa Damiseeti. Waa'ee mul'ataa ilaalchisee qajeelfamoota murtaa'an waliin ilaalla. Milkoominni mul'ata wajjin waan wal qabatuu fi waa'ee mul'ataa kitaaba kana keessatti kan barraa'ee jiruun dubbisa. Mul'anni dandeettii keenya dagaagsa. Mul'ata hin qabnu taanaan dandeettii keessa keenya jirutti fayyadamuu hin dandeenyu. Sababni isaa sadarkaa amma irra jirru olitti guddachuuf yaadnu. Garuu mul'ata qabna taanaan ifa guddaa fuuldura keenyatti waan arginuuf dandeettii addaa keessa keenya jirus ni qalbifanna. Kanaaf dandeettii keenya kanatti fayyadamuu waan eegalluuf akkuma nuti itti fayyadamaa deemnen immoo guddachaa dagaagaa deema. Mul'anni keenya guddaa taanaan dandeettiin keenyas guddaadha. Paawul Ovey jireenyi namaa ija isaa jaamaa bakka harki isaa qabuu danda'uun daangeffama. Jireenyi namaa hin baranne beekumsaan daangeffama. Jireenyi namaa beekaa mul'ata isaan daangeffamaa jedhee dubbatee ture. Mul'anni kee guddaa taanaan dandeettii ati milkaa'inaaf qabdus guddaadha. Mul'atni wantoota jireenya keenya keessatti hojjennu hubannaan akka filannuuf nu gargaara. Mul'anni jireenya keenya egereef abdii nuuf kenna. Jireenya ammaa keessa jirrus akka to'annuuf nu gargaara. Wantoota hundumaa akkaataa barbaachisummaa isaatti duraa duuban akka tarreeffannuuf nu gargaara. Namni mul'ata qabu waan hojjechuu qabuu fi hojjechuu hin qabne sirriitti adda baasee beeka. Barbaachisummaa waan tokkos mul'ata isaa irratti hundaa'ee murteessa. Yeroo mara waan gara mul'ata isaatti isa tarkaanfachiisu hojjeta. Garuu namoonni baay'een faallaa kanaan jireenya isaanii geggeeffatu. Mul'ata isaanii baay'ee barbaachisaa ta'e irratti xiyyeeffachuu dhiisanii waan agas mara barbaachisaa hin taane irratti yeroo isaanii gubu. Mul'ata isaanii ijoo irratti xiyyeeffachuu irra carraa argatan hundumatti fayyadamuun wantoota argatan hundumaa hojjechuu barbaadu. Filannoolee jireenya keessatti qaban hundumaaf carraa kennanii hundumaa hojjechuu yaalu malee tokko filatanii irratti hin xiyyeeffatanii. Jireenya kee keessatti filannoolee qabdu keessaa tokko filachuu dhiistee hundumaa hojjechuuf yaaluun yeroodhaaf si gammachiisuu mala. Yeroo murtaa'e booda garuu fuulduratti tarkaanfachuu hin dandeessu. Sababni isaa carraawwan hundumaa akka sin dabarreef teessee waan eegduuf jijjiirama tokkollee fiduu hin dandeessu. Mul'ata qabda taanaan rakkoon akkanaa sin mudatu. Mul'anni dhukkuba waan hundumaa hojjechuu akka yaallu nu godhu nurraa ittisa.
Mul'ata qabda taanaan jireenya kee guyyaa guyyaa keessatti wantoota gara mul'ata keetti si tarkaanfachiisan irratti xiyyeeffatta. Mul'ata qabda taanaan wanti tokko agam gaarii fi gammachiisaa yoo ta'e iyyuu gara mul'ata keetti si tarkaanfachiisuu miti taanaan gattee bira darbita. Wanti gara mul'ata keetti si tarkaanfachiisne kamiyyuu si'iif barbaachisaa miti. Mul'atni hojii keenyaaf bakka akka kenninu nu godha. Mul'atni wantootni hundumtuu hiika akka qabaatan godha. Hojiin tokko yoo nu gammachiisuu baatellee yookaan battalumatti bu'aa irraa argachuu yoo baannes gara mul'ata keenyatti kan nu tarkaanfachiisudha taanaan irratti xiyyeeffannee kutannoon hojjenna. Hojii sadarkaa gadaanaa yoo ta'ellee gara mul'ata keenyatti nu tarkaanfachiisa taanaan ni hojjenna. Kunis seenaa tokko nu yaadachiisa. Hojjettoota humnaa saditu bakka ijaarsatti konkireetii bukeessaa turani. Gaazexeessaan tokkos bakka hojii isaanii kana dhufee maal hojjechaa jirta jedhee hojjetaa isa jalqabaa gaafate. Hojjetichis kaffaltii guyyaan argachaa jira jedhee deebiseefi. Gaazexeessichis gara hojjetaa isa lammaffaatti darbee gaaffidhuma wal fakkaataa gaafate. Hojjetaan inni lammaffaan kunis maal waan ani hojjechaa jiru sitti fakkaataa? Konkiriitii bukeessan jira ka jedhee deebii kenneefi. Maali waan ani hojjechaa jiru sitti fakkaataa? Konkiriitii bukeessan jira kaa jedhee deebii kenneef inni lammaffaan. Hojjetaan inni sadaffaan kolfaa fi siiqsaa hojjechaa ture. Gaazexeessaanis hojjetaa sadaffaa kanatti siiqee maal hojjechaa jirtaa jedhee gaafate. Hojjetichis hojii hojjechaa ture sana dhaabee akka gammaduu ta'ee namoota mana hin qabneefan mana ijaaraa jira jedhee deebii kenneefi. Itti aansee harka isaa erbeetti haxaawwatee ilaali bakka sanatti kushiinaan ijaara. Bakka itti aanu sanatti immoo mana dubartoonni keessa jiraatanii ijaara. Bakka sanatti kana jechuun itti fufe jedhee qubasaa itti qabee gaazexeessichatti agarsiise. Namoonni armaan olii sadan hojii tokkicha waliin hojjechaa turani. Garuu isaan keessaa namticha isa tokko kophaatu mul'ata guddaa qaba. Hojii inni yeroo sanatti hojjechaa ture mul'ata isaa guddicha dhugoomsuuf ga'ee mataa isaa qaba. Kanaaf hojii isaa kanaaf gatii guddaa kenna. Vince Lombardiin namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti gammachuu olaanaa kan argatu wayita waan garaa isaa keessa jiru ifatti baasudha. Agam yoo dadhabnellee waan garaa keenya keessa jiruuf hojjechuu irraa booddeetti hin deebinu jedhee dubbatee ture. Mul'anni jabinaa fi kutannoo nuuf kenna. Mul'anni jireenya keenya egeree maal akka fakkaatu nutti agarsiisa. Mul'anni fuulduratti maal akka argannuu fi qabeenya keenya egeree nutti agarsiisa. Mul'atni waan tokko akka hojjennuuf nu kakaasa. Mul'ata keenya guddicha sammuu keenya keessatti ilaalaa dhawaatan galmawwan keenya dhugoomsaa fuulduratti imalla. Dhuma irratti wantoota bara baraan ittiin yaadatamnu hojjenna jedhee ture Kaatirli Oogan. Mul'ata keenya irratti yoo xiyyeeffanne jireenya keenya egeree nutti agarsiisa. Mul'ata qabna taanaan callisnee booda teenye hanga wantoonni hundumtuu mijatanitti hin eegnu. Daandiin jireenyaa akka nuti feenutti mijataa akka ta'uuf ni carraaqna. Yeroo hunda mul'ata keenya irratti xiyyeeffanna. Kanaaf bubbeen jijjiirama jireenyaa asii fi achi hin raasu. Mul'atni duungoo egeree keenyaa nutti agarsiisudha. Kana jechuun mul'ata waan qabnuuf
qofa ni milkoofna jechuu otoo hin ta'in carraa nuti milkaa'uuf qabnu ni dabala jechuudha. Kanaaf yeroo mara mul'ata kee irratti xiyyeeffadhu. Jireenya kee guyyaa guyyaa keessatti wantoota gara mul'ata keetti si tarkaanfachiisan hojjedhu. Gufuu fi kufaatiin si mudatanis mul'ata keef hojjechuu gonkumaa addaan hin kutin. Namoonni milkaa'ina olaanaa gonfatan baay'een isaanii gufuu fi kufaatii daraan ulfaatoo ta'an injifatanii darban. Fakkeenyaaf namticha lammii biyya Giriik Deemostaan jedhamu fudhachuu dandeenya. Deemostaan giingee ture. Wayitaa inni yeroo jalqabaaf haasaa gochuuf namoota baay'ee fuulduratti ba'e namoonni itti kolfanii turan. Haa ta'u malee nama dandeettii haasaa gochuu qabu ta'uudhaaf Deemostaan mul'ata qabu ture. Mul'ata isaa kana irratti xiyyeeffate hojjechuu eegale. Qarqara galaanaa taa'ee cirracha afaan isaa keessa kaa'atee haasaa shaakalaa ture. Shaakala isaa kanas utuu addaan hin kutin itti cichee walitti fufisaan hojjechaa ture. Kutannoon isaa kunis dhumarratti isa milkeesse. Kanaanis bara jireenya isaa guutuu mul'ata isaaf hojjechaa jiraate. Namoonni bu'aa ba'ii jireenyaa keessa kutannoon dhaabatanii mul'ata isaanii irratti xiyyeeffachuun milkaa'ina gonfatan biroonis ni jiru. Beethoven erga iji isaa jaame boodallee mul'anni muuziqaa qindeessuu keessa isaatti fidinaa ture. Charles Dickens hiyyummaa gadaanaa keessatti yoo dhalateyyuu mul'ata barreessaa beekamaa ta'uu qaba ture. Hiyyummaan kunis mul'ata isaa irraa booddeetti isa hin deebisne. Oliver Wendell Holmes addunyaa kana irratti milkaa'ina keenyaaf wanti baay'ee murteessan bakka nuti jirru otoo hin ta'in kallattii nuti itti imalludha jedhee ture. Mul'ata qabaachuun kallattii ati itti deemtu sitti agarsiisa. Har'a sadarkaa kam irrayyuu yoo jiraatte gara mul'ata keetti imaluu dandeessa. Wanti jireenya kee darbe keessatti ta'ee wanta jireenya kee egeree keessa ta'uuf deemu hin murteessu. Namni tokko jireenya isaa darbe keessatti wanti fedheyyuu yoo ta'e jireenya isaa egeree hin booressu. Har'uma irraa eegalte mul'ata keef hojjechuu ni dandeessa. Sadarkaalee ittiin mul'ata kee guddifattu. Ani jireenya koo keessatti faayidaalee mul'atni qabu baay'ee baradheen jira jedha John Maxwell. Sababni isaa mul'anni geggeessummaa keessatti wanta baay'ee barbaachisaadha. Namoota mul'ata qabanii fi namoota mul'ata isaanii dhugoomsan gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Akkuma Nolan Bushnell jedhe namni kamiyyuu keessa isaatii yaada ni qaba. Garuu namoota milkaa'an kophaatu yaada kanatti cichee qabatamaan hojii irra oolcha. Ani mul'ata koo guddifachuuf gama biraatiinis qabatamaan dhugoomsuudhaaf tooftaalee armaan gadiittan fayyadama. Tokko nan yaada. Mul'atni jalqaba yaada keessa keenyatti uumamu irraa eegala. Wanti kamiyyuu jalqaba yaadaan eegala. Mul'atni dharraa onnee keenyaa keessaa finiinu irraa madda. Namoonni baay'een waggoota dheeraadhaaf hojjechaa erga turaniin booda akka tasaa mul'anni keessa isaanii dhufa. Namoonni tokko tokko wayita uumaa isaanii kadhatan mul'anni jireenya isaanii keessa isaanitti uumama. Namoonni kaan immoo taatee jireenya isaanii darbe keessatti ta'ee ture irratti hundaa'anii honnatu. Tarii atis yeroo hammaa keessa kee dhaggeeffattee mul'ata kee adda baafattee jirta ta'a. Yoo mul'ata kee adda baafattee hin beekin jirta ta'e sadarkaalee armaan gadii shanan dubbisi. Tokko. Sadarkaaleen kunniin mul'ata jireenya kee egeree adda baasanii sitti agarsiisu. Isaan kam isaan? Tokko. Milkaa'uu akka dandeessuuf dandeettii keetti amani. Irraan deebi'a. Milkaa'uu akka dandeessuu fi dandeettii keetti amani. Akkuman kutaa darbe keessatti ibse ilaalchati mataa keef qabdu milkaa'ina kee murteessa. Milkaa'ina gonfachuu ni barbaadda taanaan milkaa'uu akka dandeessu ofii keetti amanuu qabda. Mul'ata jireenya kee egeree adda baaftee beekuu qabda. Mul'ata jireenya kee
egeree adda baaftee beekuu akka dandeessu ofii keetti amani. Mul'ata kee adda baaftee beekuufis ta'ee dhugoomsuudhaaf dirqama dandeettii olaanaa qabaachuus hin barbaachisu. Mul'ata kee adda baafattee beekuuf dhugoomsuu akka dandeessu ofii keetti amannaan ga'aadha. 2. Of tuulummaa yookaan kabaja mataa keef baay'istee dhiphachuu dhaabi. Of tuulummaa yookaan kabaja mataa keef baay'istee dhiphachuu dhaabi. Namoonni kabaja mataa isaanii eeggachuu irratti xiyyeeffatan yookaan of tuulan jireenya isaanii jijjiiruu hin danda'ani. Kanaaf kabaja mataa keef dhiphachuu dhaabuu qabda. Kabaja mataa kee eeggachuu irratti xiyyeeffachuun waan haaraa hojjechuu yaaluu yookaan waan hin beekne tokko namoota akka hin gaafanneef si daangeessa. Kabaja mataa kee eeggachuu irratti xiyyeeffatta taanaan waan hin beekne namoota gaafattee baruun dadhabina akka ta'etti ilaalta. Kabaja mataa kee eeggachuu irratti xiyyeeffatta taanaan boru waan guddaatti ba'uuf har'a gadi of deebistee aarsaa barbaachisu kaffaltee hin hojjettu. Kabaja kee irratti eeggachuu irratti xiyyeeffachuun dandeettii dhiistee bifa qofa irratti akka xiyyeeffattu si godha. Kun immoo jireenya kee fooyyessuuf itti gaafatamummaa fudhattee aarsaa barbaachisu akka hin kanfalleef booddeetti si harkisa. Jireenya keef itti gaafatamummaa fudhattee aarsaa barbaachisu kanfaltu malee immoo mul'ata kee adda baafachuuf dhugoomsuu hin dandeessu. Ati nama kabaja isaaf dhiphatuu fi of tuuluudha taanaan utuu of tuultuu yeroon kee gubatee dhumee mul'anni kee manca'ee bada. Qabxii inni 3ffaan yeroo mara jijjiirama yookaan waan haaraa dharra'i. Yeroo mara jijjiirama yookaan waan haaraa dharra'i. Yeroo mara jijjiirama yookaan waan haaraa dharra'uun mul'ata kee akka barbaadduuf si kakaasa. Maal argachuu yookaan hojjechuu akka barbaaddu gadi fageessi yaadi. Argannoolee gurguddoon jechuun kalaqaman haaraan bu'aa jijjiiramaa yookaan waan haaraa uumuuf dharra'uuti. Yeroo mara jireenya kee har'aa fooyyessuuf yookaan jijjiirama haaraa fiduuf dharra'uu qabda. Kana jechuun yoo dandeesse waan haaraa uumuuf hojjechuu yookiinis waanuma duraan ture fooyyessitee ittiin jireenya keef jireenya namoota biroo ittiin jijjiiruuf jibbaadhu. Jireenyuma amma keessa jirtutti gammaddee callistee jiraachuun milkaa'ina miti. Milkaa'inni himala. Kanaaf yeroo mara jireenya kee jijjiiruuf tattaafachuu qabda. Jireenya kee gara gaariitti jijjiiruuf dharra'uun jireenya kee ammatti gammaduu dhabuu kee in agarsiisu. Jireenya kee gara gaariitti jijjiiruuf dharra'uun jireenya kee ammatti gammaduu dhabuu kee in agarsiisu. Yeroo mara jireenya kee fooyyessuuf dharra'uun dandeettii kee hojii irra oolchitee kaayyoo kee akka dhugoomsituuf si fayyada. Hirli Wilson waan ati kaleessa hojjette guddaa ta'ee sitti mul'achaa jira taanaan har'a homaa hin hojjenne jechuudha jedhee dubbatee ture. Irra deebi'a dubbiin kun cimaadha. Hirli Wilson waan ati kaleessa hojjette guddaa ta'ee sitti mul'achaa jira taanaan har'a homaa hin hojjenne jechuudha jedhee dubbatee ture. Inni 4ffaan bartee baqadhu yookiin amaleeffannaa baqadhu. Barte yookaan afaan Ingiliffaatiin habit jechuun waan ati utuu hin yaadin gootu jechuudha. Barteen mul'ata kee ajjeesuu danda'a. Sababni isaa wayita yaaduu dhaabdu maal gochuu akka qabduu fi maal gochuu akka hin qabne beekuu hin dandeessu. Sababa kana irraan kan ka'e utuu gadi fageessitee hin xinxaalin waanuma ni ta'a jettee yaaddu hojjetta. Barteen waan fuulduratti ta'uu malu xinxaaluu dhiistee waanuma har'a ijaan argitu duukaa akka fiigdu si gochuu danda'a. Kanaanis suuta balbala dandeettii keetii cufaa deema. Mee wantoota yeroo ammaa irra deddeebitee hojjechaa jirtuu fi bartee sitti ta'an qoradhu. Itti aansi wantoota kanniin akkaataa barbaachisummaa isaaniitiin tartiiba galchi. Achiin booda beekumsaa fi muuxannoo qabdu ilaali. Waan ati jireenya kee keessatti hojjechuu yookaan argachuu barbaaddu maalidha? Wantoota ati yeroo ammaa hojjechaa jirtu keessaa kan gara kaayyoo keetti si tarkaanfachiifne dandeettii kee hin dagaagsine yookaan jireenya namoota biroof bu'aa hin buusne maalidha? Gadi fageessi yaadi. Yaadota haaraa maddisiisi. Sakaallaa bartee keessaa of baasiti mul'ata kee keessa keetii barbaaduu eegali. 5ffaa
dandeettii waan haaraa uumuu kee sabiriidhaan hutubi. Takaallaa bartee keessaa of baasuuf sammuu kee walaba gootee waan haaraa uumuu yaaduuf mul'ata kee irratti xiyyeeffachuu qabda. Kunis bu'uura milkaa'inaati. Garuu waan yaadde kana qabatamaan hojii irra oolchuudhaaf tarkaanfii hin eegaltu taanaan waan sammuu kee keessatti yaadde qofaaf argachuu hin dandeessu. Namootni milkaa'oon sammuu isaanii walaba godhanii yaada haaraa maddisiisu. Yaada maddisiisan kanas hojii irra oolchuudhaaf itti cichanii hanga dhumaatti kutannoon hojjetu. Jalqaba mul'ata isaanii akka waan milkeessanii jiranitti sammuu keessatti ilaalu. Itti aansanii waan sammuu keessatti argan kana qabatamaan lafa irratti dhugoomsuuf kutannoodhaan hojjetu. Hanga ati kutannoodhaan irratti hojjechuu eegaltutti mul'anni sammuu kee keessa jiru qabatamaan dhugoomuu hin danda'u. Mul'ata koo miira koo waliinan walitti hidha. John Maxwell. Mul'ata koo miira koo waliinan walitti hidha jedha. Mul'ata kee guddifachuudhaaf mul'ata kee adda baastee beekuun qofti gahaa miti. Mul'ata kee adda baastee erga beektee booda mul'ata kee kana keessa kee gadi fageessitee dhaabuu qabda. Miiraaf qalbii kee waliin akka walitti hidhatu gochuu qabda. Waa'ee mul'ata keetii sammuu keessatti wayita yaaddu miirri gammachuuf abdii keessa keetti finiinuu qaba. Herbert H. Armstrong bara 1935 hojiidhaaf gara Washington deeme haadha manaa isaa Minnesota keessa turteef xalayaa barreessee ture. Haati manaa isaa kun yeroos umuriin ishee waggaa 24 yoo ta'u xalayaa abbaa manaa ishee barreesseef kun miira ishee tuqee ture. Xalayichi akkas jedha. Anii fi ati utuu sammuun keenya waan guddaa akka yaadu goone silaa gaaf tokko asii Washington keessa jiraanna. Tarii immoo hojii siyaasaa keessa seennes mootummaa waliin uummata keenya tajaajiluu dandeenya ta'a. Wayitan waa'ee mul'ata koo kana yaadu miira gammachuu olaanatu keessa kootii natti dhaga'ama. Mul'atni koo kun akka dhugoomu abdiin qaba. Waanuma fedheefuu mul'ata koo kana dhugoomsuuf waanan danda'e mara nan godha jedhe. Akkuma inni jedhe mul'anni isaa dhuma irratti ni dhugoome. Bara 1946 kaantibaa magaalaa Minneapolis ta'ee bara 1949 miseensa seeneetii yookaan seeneet Ameerikaa ta'ee bara 1946 yeroo Lyndon B. Johnson pirezidaantii Ameerikaa ture immoo Amfereey itti aanaa ture. Walumaa galatti Amfereeyin waggoota 32 waajjira mootummaa keessa tajaajile. Lammaffaan mul'ata koo hojii irra oolchuufan tarkaanfii eegala jedha John Maxwell. Jechamni xaaliyaanotaa durii tokko akkas jedha. Waan afaaniin dubbannuu fi qabatamaan hojjennu gidduutti kopheewwan baay'eetu bututeedhuma jedhu. Dinqiidha dubbichirra deebi'a. Waan afaaniin dubbannuu fi qabatamaan hojjennu gidduutti kopheewwan baay'eetu bututeedhuma. Namoonni baay'een mul'ata ni qabu. Mul'ata isaanii kana sammuu keessatti wayita ilaalanis miirri gammachuu isaanitti ni dhaga'ama. Garuu namoota mul'ata isaanii kana dhugoomsuuf tarkaanfii eegalanii hanga dhumaatti itti cichanii kutannoon hojjetan kophaatu milkaa'ina gonfata. Mul'ata keenya adda baasnee beekuu fi miira keenya waliin walitti hidhuun qofas gahaa miti. Mul'ata keenya kana dhugoomsuuf tarkaanfii eegallee hanga dhumaatti kutannoon hojjechuu qabna. Mul'ata kee adda baastee erga beektee booda dhugoomsuuf tarkaanfii eegali. Tarkaanfii erga eegaltee boodas gufuu fi kufaatiin yoo si mudateeyyuu jabaadhuu kutannoodhaan imala kee itti fufi malee gonkumaa booddeetti hin deebi'in. Utuu nuti mul'ata keenya gadi fageessinee hin dhaabin rakkoon yoo nu mudate mul'anni keenya salphaatti nu jalaa bittinnaa'uu danda'a. Mul'anni wayita sadarkaa jalqabaa irra jiru akka salphaatti burtukaa'ee baduu mala. Hayyuun ogummaa geggeessummaa Bob Baayil jedhamu akkas jedhee dubbatee ture. Mul'anni akka
hoomacha saamunaa cina dhagaa qara qabuutti bolala'uuti. Kana jechuun mul'ata keenya akkuma jalqaba adda baafneen hojii irra oolchuudhaaf dafnee tarkaanfii hin eegallu taanaan deebi'ee nu jalaa baduu danda'a. Biqiltuu muka odaa tokko wayita jalqaba dhaabnu daa'imni xiqqoon salphaatti buqqistee gatuu danda'a. Mukti odaa kun dhawaataan guddatee idda isaa biyyoo keessa gadi fageeffatee idda erga yaasee booda garuu bubbeen amma kam humna qabiyyuu buqqisuu hin danda'u. Akkuma kana mul'anni kees yeroo jalqabaa ati adda baafattu akka salphaatti si jalaa baduu danda'a. Yeroo baay'ee mul'ata kee kana kan balleessan hiriyoota kee baay'ee sitti dhiyaatan yookaan maatii keeti. Sababni isaa sadarkaa jalqabaa irratti nama kamiyyuu caalaa waa'ee mul'ata kee kan beeku hiriyoota baay'ee sitti dhiyaatan yookaan miseensota maatii keetiiti. Namni nuti hin beekne mul'ata keenyaaf yoo nu ceepha'e booddeetti hin deebinu. Namni nuti jaalannu yoo nu ceepha'e garuu didnee mul'ata keenya fuulduratti tarkaanfachuun nutti ulfaata. Hiriyaan koo Filooraansi Liitaa'ur jedhamtu kitaaba ishee Silver Boxes jedhamu keessatti dhiibbaa namoonni nuti jaalannu mul'ata keenya irratti gochuu danda'an ibsitee jirti. Yaada kanas waa'ee amaatii ishee Maariitaa Liitaa'ur jedhamtuun wal qabsiiftee ibsite. Filooraansi amaatii ishee kana waliin waggoota dheeraa fi saalfachaa erga jiraattee booda gaaf tokko jireenya ishee keessatti utuu carraa argattee maal ta'uu yookaan maal hojjechuu akka barbaaddu gaafatteen Maariitaanis walliftuu muuziqaa opeeraa ta'uun barbaada. Ani yeroo ijoollummaa koo irraa eegalee barnoota muuziqaa barachuun barbaada. Garuu maatiin koo na didan. Gaaf tokko kolleejjii keessatti agarsiisa muuziqaa tokko irratti hirmaadhee tokkoffaa ba'een ture jettee deebii kenniteefi. Maatiin ishee mul'ata ishee kana irraa yoo ishee maksaniyyuu maatiin ishee mul'ata ishee kana irraa yoo ishee maksaniyyuu Maariitaan Liitaa'ur waa'ee mul'ata isheetii yaaduu gonkumaa addaan hin kudne. Erga dulloomtee deemuu dadhabdeellee teessee muuziqaa operaa weellisaa turte. Dharraa isheen muuziqaaf qabdu bara jireenya ishee guutuu keessa ishee jiraate. Filooraansi waa'ee amaatii ishee kanas akkas jechuun barreessite. Aayyoon kennaa addaa ifatti ba'ee hojii irra hin oolin hafe qabdi. Harmeen saanduqa muuziqaa weellisuu fi eeyyama hin argatin haftedha. Kunoo harmeen koo utuu muuziqaa baay'ee miidhagaan keessa ishee jiruu duute waliin awwaallamte jette. Mul'ata koon argadha. Namoonni baay'een mul'ata isaanitti dhiyoo akka jiran quban qabani. Yeroo mara mul'ata kee irratti xiyyeeffattee tarkaanfachuu qabda. Taphataan kubbaa miilaa tokko bakka gooliin jiru ilaaluu dhiisee kubbaa qofa fudhatee fiiga taanaan wayita goolitti dhiyaatus waanuma irraa fagaatee jiru itti fakkaata. Milkaa'ina argachuuf kiiloomeetira dheeraa fagaannee deemuu utuu hin taane tarkaanfii muraasa tarkaanfachuu nu gaafata. Mul'anni kee hanga ati yaaddu sirraa fagaatee hin argamu. Wanti sirraa eegamu lafa dheeraa fagaattee deemuu utuu hin ta'in kutannoo qabaattee itti cichitee walitti fufisaan hojjechuudha. Shakkii fi ceephoo namootaa booddeetti gattee kutannoo fi amantiidhaan gara mul'ata keetti tarkaanfachuu qabda. Akkas goonan ni hinjifatta. Dhaggeeffattoota keenya kutaa arfaffaa waa'ee mul'ataa ilaalchisee Joon Maaksweel barreesse asuma irratti xumura. Kanaan dura wal duraa duuban kutaa tokko aga sadiitti isiniif gadhiiseen ture. Inni kun kutaa arfaffaa isaati. Kana dhaggeeffattanii yoo xumurtan itti aansuun kutaa shanaffaa isaas isiniifan gadhiisa.
Maarree yaadaa fi qeeqa qabdan karaa dandeessaniin feesbuukii jalaan haa ta'u yuutuubii jalaan barreessuudhaan na hordofaa jiraachuu keessan akka naa ibsitaniin jedha. Na dhaggeeffachuu keessaniif baay'ee galatooma.